Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota keenya akkam nagaa fayyaa jirtu isiniin jechaa deebi'ee dhufee jira. Eessa baddee Muktaar eessa dhaqee warri jettanii nagaa fattanillee galatoomaa hundi keessanuu akkuma beekamu akkuma viidiyoo kaamilaan fanti gadhiiftetti hidhamnee turre anaa fi Jadiidi hidhamnee turre gubaa rasbaan jechuudha. Sababa saniif ka ta'e an biraa bahee jira amma Jadiid hidhaa jira. Inshallah inni illee ni ba'a. Samono video waraabun naaf mijjoomne waan ta'eef sababa saniif ture Jadiid sababa nu itti hidhamne daa'imatti qabdanii deemtanii daa'imatti hattanii nuun jedhanii daa'ima san argattan jedhee yaada video irratti hattanii fiddanii jedhanii erga nuti as seenne dawwal irraa qabanii kan nu deebisanii jabuutitti nu hidhanii an achiin booda ganna dhiisanii kaalee dheengadda biraa dhufe kaalee dheengadda illee aga dhufe video bakka itti waraabun naaf mijjoomne sababa sanii isinirraa ture ammaaf garuu bahee jira. Jadiid illee ni ba'a. Jadiidin eegaa jira. Isiniin jedha warri du'aa nu gootanillee galatoomaa hundi keessanoo kana isinii beeksisuu fi Jadiidillee du'aa jira. Kifaaleen immoo akkasuma oolsii ni ba'a. Jadiidii hanga yeroo saniitiin wajjin tura isiniin jedha. Waan karaa baara ta'etti nagaa dhufne waa takka hin taane erga as baanee booda sababa daa'imatti saniitiif qabanii nu hidhan malee wanni biroo waa takka hin baane waa takka hin taane bishaan irrallee nagaumaas kunne sababa kana hidhamne malee waan birootu miti. Kana waan ta'eef Jadiidillee rabbi haa baasu du'aatii du'aa godhaa fi wanni biroo hin jiru. Warroonni hin hidhamne biraankii kijibaa minaamina jettan ilmaan hidhamee ture an viidiyoo kagadhiisaa jiru bilbilli kiyya kun as hin jiru yamanii jira saayidoo fa'aa gadhiisaa jira akka kaamilaa waraabee kaamila gadhiise an shabakaayyuu seenuun naaf mijanne sababa sanii silaa viidiyoo gammaa isin beeksisuu dhabne warri nutti artanillee dhiifamu nu godhaa isiniin jecha amma Jadiidi du'aa godhaa akka Jadiidi bahu anillee bahee jira. Aga Jadiidi bahu tanillee asuma taa'ee eegaa waliin deemuun asuma keessa taa'ee eegaa jechuudha. Yoo inni bahe ka wal agarru ta'a yookaan illee amma viidiyoo kana hoteela wayii ilaalladhee waraabaa jira malee viidiyoo waraabuun natti tolu sababa saniif ture. Waan karaa biroo nagaa qabnaa nagaa bishaan baaraa as baanee Jadiidillee nagaa qabaa mucattillee haati mucattillee akka yaadamni daa'imattillee nagaa qabdi. Daa'imatti dhiqisuu isa wajjin hidhanii sababa sanii daa'imatti dhiisaa deemaa nuun jedhanii nuti daa'imatti dhiifnee deemuu dinnaan nu hidhanii waan kanaa malee karaa biroo nagaa bishaan baaraa as tarree jirraa karaa nagaatiin an Itoophiyaa galee jira. Jadiidillee Jabuutii keessa jira ni dhufa jedhee yaada inshallah bilbilaan dura quba wal qabna achillee nama itti goosifnee nama barbaadu jechuudha. Waan kana malee nagaa akka biroo isinillee waa'ee godhaa fi akka rabbi baasu akkasii waan kana ta'eef hundi keessanuu warri nuuf cinqamtan galatoomaa warri bilbilaan keessan nu gaafattanis warri komentiin nu gaafattanis galatoomaa isiniin jaa akkasanii nagaa qabna akka biroo Jadiidi waannaa Jadiidi du'aa godhaa sababni waan birootiif hin hidhamne daa'imatti dhiqisuu san qabnee deemnee nuti daa'ima waan finneef haadha bira geessuu fi haati yamanii jetti kifaa wajjin viidiyoo irratti argitan jira yaada nutti kennattee nutillee haya jennee irraa fuune duraan ijoollee hedduu fuudhu ennaayyuu ijoollee lama sadii taachitti Oromoon dhaltee biraa kuttee karaa Suudii fa'aa gattee biraa kutan haadha kifaa asitti guddisaa ijoollee sanniin hedduu nu kennuu jedhanii duraan nuti dhiibnee daa'imatti takkitti san qofa fuunee daa'imatti takkitti fuunee finnee yoo as jennu daa'imti teetii mitii jedhanii arabaatee araba jalaa hattee fiddee daa'imti teetii mitii sin fakkaattu halee gurgurachuuf immoo maaliif jedhan akkasii sababa kanaatti hidhamee yookiin yoo daa'imti haadhaan fidin daa'ima dhiisitii deemii daa'ima akka waan ofii fudhatu barbaadaniiti daa'ima dhiisii deemii jedhanii sababa kana hidhanii inni daa'ima dhiiseen deemu jedheetiin wannoo ta'ee nullee daa'ima gatu nutti ulfaate daa'ima gannee amaanaan kenna waan ta'eef sababa sanii hidhamne malee waan birootu miti. Amma yoo rabbi godhee rabbi laaffisee fi gadhiisan yookaan immoo haati achi dhufuun dirqama haadha fidaa yaa jiranii akkasii daawwattoota keenya jeenetara nutti kaasanii ittiin dura bashanii sagaleen kun dhagamuu baatee hin beeku. Innaa ani nagaan galee jira karaa biyya abbaa kootii Jadiidillee rabbi nagaan agachuu du'aa godhaa fi walumaan jirraa hundi kennaa kifaalleen hin yaaddanii jedhanii kifaa ummaa kifaa namni hunduu yaaddanii jaalattoonni Jadiidillee yaaddanii Jadiidin ani dhiisee deemuu hin barbaanne maaliif Jadiidin gattee deemtaa minaamina warri jettanillee Jadiidin dhiisee deemuu waan hin barbaanneef achi keessa teellee hidhaan keessa teellee wanni wal fayyadu jiru amma anasii akka inni bahu taasisuu ni danda'a. Jabuutii keessallee fira ni qaba waan ta'eef achi keessa jala deemee hordofsiisee akka inni
taasisuu ni danda'a. Sababa saniiti yoo sagaleen kunillee isin jeeqe yookaan yoo kadhagamullee taate akkasii bakka birootti viidiyoo waraabuun naaf mijaa'u waan ta'eef iddoon tun iddoo bareedaa jedheet mana asitti waraabee sababa kanaati hanga viidiyoo birootti walitti deebinutti waa'ee nu godha. Akkasii jadiidhame an bahee jira. Karaa kana akkamitti dabarsitan akkamitti dhuftan warri jettan akkasii mudannoo karaa kanaa osoo isinitti himee nama sodaachisa. Warri bishaan baaratiin galuu yaadanillee yaadin asii ijaa baarri baay'ee nama sodaachisa. Ani waan mudannoo karaa kanatti osoo isinitti himee sirratti bincooftanii ni rifattanii baay'ee gadditanii baay'ee nama sodaachisa. Karaan baay'ee nama xiqqaa taarifni akkuma gisee asii achi deeman rakkatan gisee achi deebanillee baay'ee rakkatanii waan kana ta'eef garuu alhamdulillah galata rabbii gallee jirra. Warri nu cinqamtanillee ani galee jira karaa biyyaa galata isaati. Kanuma sagaleen dhageessisuun fakkaate hanga yeroo biroo walitti deebinutti nagattura. Akkasii jadiidillee boruu iftaan ni ba'a. Baay'eedhaaf qopheedha jira kan innillee viidiyoon isinii gurgurtaa inshaallah du'aa godhaaf. Anis amma karaa biyyaa garee jireenya jiru wajjumaan laallaa sagaleen dhageessisu viidiyoo kanarra dheeressuu danda'u waan ta'eef asumatti isinirraa dhaaba. Galatoomaa hundi keessanuu warri nu jaalataniif warri nu jaalannillee warri nu cinqamtaniif warri nu cinqamnillee muluu keessanuu galatoomaa isiniin jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Akkasii hordoftoota daawwattoota kiyya akkuma dura viidiyoo duraatti ilaaltan amma qursii nyaachuuf iddoo kana keessa jira ganama waan ta'eef qursii asii nyaachuuf baxaamni baay'ee bareedaa baay'ee das nama jedha waan kana ta'eef kota qursii wajjin nyaannu isiniin jedha asii qursii ajajadhee wajjin nyaanna kun hundum alaayyuu keessa osoo seentanii boombiidhoosa baay'ee bareedaadha isiniin jenna qursii wajjin nyaanna kota qursii haa nyaannu kursi nyaanna kota isiniin jedha as hedduu bareeda akkasii kalas viidiyoo reefi sagaleen jireetarri natti iyyee sagalee yoo isin dhagamu baadhillee dhiifama naa godhaati ammaan qursii nyaachuuf jira nagati sini jedha nagati bye bye awakam das nama jedha akkasii qursii nyaachuuf as dhufee baay'ee bareeda hundum alaayyuu keessa osoo seentanii baay'ee namatti tola baay'ee tokko nagatti isiniin jenna hanga viidiyoo birootti walitti deebinutti nagatti